Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Arallee video haaraa qabadhee isiniin dhufee jira. Videoon narraa ammoo waa'ee rifeensaati. Faayidaa masaajii yoo rifeensa keenya goone faayidaa akkam akkamii fa'aa akka irraa argannu qabadhee isiniin dhufee jira. Akka gama video hin deemne garuu video dheengadda hojjedhe irratti obboleettiin tiyya gaafii tokko na gaafatte gaafii isiisan deebisee fi bira dabruu barbaada. Video dheengadda hojjedhe irratti waa'ee dhukkubbii qaama saalaa hooksisuu ka video namni dheengadda warri dheengadda dhageeffattan hin beeytanii keessa hin deebu hin dheerata. Video sana irratti qoricha isaa yoo beektemee asirratti nuuf maxxansii maqaa isaa wajjin mana madaamii jirra mana yaalaa deemuu hin dandeenyu faarmaasiidhaa yoo ka argannu bitannaan jettee jirti. Wanta akkasiisan wanta akka qibaatii faa yookaan shaampoo faa ta'e suuraa kana kinoo deema bitadhaa hin jedhu wanta akkasiisu wanta fayyaati. Dhibeen wanti tokkorra go yookaan kabiraa wanta biraa faa ta'a wanti infekshiniin tokkorratti uumamu yookaan nama kaanirratti waan biraati. Qoricha tokko fayyadame kanatu bareedaadha deemi qoricha san fudhadhuun hin taatu. Kiniini mana keessaatiyyuu yoo doktorri kiniini tokko tokkoof katabee itti fayyee kuulleen kiniini masan fudhatu hin qabu. Kanaaf yoo sitti mijate mana yaalaa dhaqii of laalii maalirraa akka si jalqabe ilaalaniiti qoricha siif haa kennanii yoo ta'uu baate ammoo of makeetii faarmaasii dhaqxee akka wanti harkaas qabu dhibeen kan keessatti jiru gaafatteeti akkasitti isaan siif kennanii sani ta'uu baatu manuma keessatti wanta dheengaddarraa himirraa akka yeroodhaaf si gargaaru itti fayyadamuudha isiniin jedha wanta akka qorichaa asirratti isiniif maxxansuu hin danda'u. Ammas biyyi nu jirru garagara akkuma biyya garagaraa jirruun qorichillee garaagarummaa qaba tokko miti. Kanaaf obboleettii tiyya dhiifama asirratti maxxansuu hin danda'u siin jedha. Gara video dhaatti yoo deebi'e faayidaa masaajii rifeensa keenyaaf qabu tokko tokkorraa isiniif hima. Achumaan keessa hin dagatinaa video illee like godhaa isin argaa jira like godhaa hundi keessaniyyuu. Dhiifama like share godhaa video like gochuu hin dagatina. Faayidaaleen mataa keenya masaajii godhuudhaan argannu keessaa hedduudha. Isaan keessaa tokkoffaa rifeensa keenyallee akka inni nuuf guddatu akka inni dafee nuuf biqilu taasisa. Wayita rifeensa keenya mataa keenya buqqee sammuu keenya kana masaajii goonutti seeliin dhiiga keenya keessaa ka sammuu mataa keenya keessaa kun akka inni sirriitti wal keessa deemu godha akka dhiigni mataa keenya keessa akka barbaadametti yaa'ee hojii isaa hojjetu taasisa. Akkasuma seelii dadhabee jedhellee hin kakaasa jechuudha. Kanaaf wayita seelii rifeensa keenyaa kaka'ee rifeensa keenya dhiigii akka barbaadamutti keessa deemee jedhe ammoo rifeensa keenyalleen akka biqiltuu tokko jala isaa qoqqootanii tolchanii jedhanitti akkasuma inni illee jalli isaa hin bareeda hin tola rifeensi keenyalleen carraa dafee guddatu argata jechuudha. Garuu wayita masaajii goonuu irra hedduun keenya dogongora guddaa tokko hojjanna. Masaajiidha jennee akkanumaan quba keenya shanacha keessa naqnee akkuma dandeenyeen humna keenya rifeensa keenya keessa oofuu osoo hin taane yookaan ammoo qeensan hooqoo osoo hin taane masaajii wayitee goonutti suuta rifeensa keenya yoo ka humnaan itti deemnu ta'e faayidaa argannurra miidhaa isaatu guddataa qeensa keenya yoo qeensi keenya gurguddaa ta'ellee rifeensa keenya hiddaan nu jalaa buqqisa. Akkasuma yoo humnaan itti deemnee ka masaajii goona jennee rifeensa keenya quba shanacha keenya akkanumaan rifeensa keenya keessa ka oofnu ta'e akkasuma rifeensa keenyallee of jalaa bubuqqifna jechuudha. Faayidaa irraa arganna irratti miidhaa biraa ofirratti finna. Akkasuma ammoo rifeensa gogaa isaa ka wanta takka indibir rifeensa goggogee jedhe yoo ka humnaan akkasitti ka dhidhiibnee masaajii goonu ta'e nu jalaallee bubuqqa'uu mala jechuudha. Kanaaf wayita rifeensa keenya masaajii goonu qibaatii rifeensa keenyaaf nuuf ta'u dibannee suuta hunda isaa keessa dibannee quba shanacha kana keessa kennee suuta akka dhiigni sammuu keenyallee keessa qajeelee nu deemutti humnaan rifeensa keenya dhidhiibnee buqqisoo osoo hin taane hin beeytan jedhee amanaa inshaallah quba keenya shanacha keessa kennee suuta sammuu buqqee keenya akkanatti sosochoofnee masaajii goona jechuudha.
rifeensa keenyallee akka inni nuuf guddatu godha, akka inni nu jalaa hin caccabne godha. Rifeensi yoo fayyummaan isaa jallisaa eegamee jedhe gubbaa isaallee akka inni hin gogne wanta isa barbaachisu ka isaaf ta'u argatee jedhe fayyummaa isaa argatee jennaan caccabuu hin dhiisaa, bubuqqa'uu hin dhiisaa, akkasuma nuufillee guddata jechuudha. Akkasuma faayidaa lammaffaa isarraa argannu keessaa dhukkubbii mataa yoo qabaannu ta'e nama yaaduu cinqamuu sammuu isaa kun yaada guddinarraa walitti hidhamee jedhu yoo massaajii akkasii sammuu kana gubbaa qeensa quba isaa kanaani quba sadii kanaan sammuu isaa kana lamaan akkanatti dibeesuu sammuu miti adda dhiifama adda isaa kan akkanatti gubbaarra sirritti massaajii godhee rifeensa isaa kana keessa hunda massaajii godhee mataan dhukkubbiillee narraa wayyaahaa hirriba bareedaa nagaa argata jechuudha. Kun ammoo waan qabatamaati wanta akkanumaan isinitti himaa jiru miti yeroo garii ijoolleen namni gariin dhugatti hin fudhatu. Fakkeenyaaf wanta an argee hedduu keessaa akkuma hedduu gariin keessaniin beeytanii mana rifeensaa saaloonii keessa hojjedha ka dhiyoo banee isin agarsiisee jira. Yeroo sanitti dhadhaa dibaafi jechuudha. Amma nama mataa tolfatu rifeensa tolfatu na bira dhufe namni gariin faa waan adda addaa barbaada ka dhadhaa barbaadutu jira. Dhadhaallee achi keessatti dibaafi dhadhaa dibee fi rifeensa isaa kana hunda isaaniiyyuu keessa dhadhaa dibee fi ka'eeti daqiiqaa 20 ta'e 30 ta'e akka abbaan barbaadee fi bakka istiimii rifeensa oowwisu keessa kaaha achi keessa taa'anii wayita gadi bahanii dhadhaan sun sammuu keessatti baqee mataan oowwee jedhu harka kiyya kanaan sirritti massaajii godhaa fi wallaahi dhuguma isinitti hima osomaan gochaa fi jiruu namni gariin rarrafneyyuu raahan itti dhagahamee sammuu kana gubbaarraa waa bu'anii yaada hunda dhiisee itti tolee jechuudha. Rafuuf taaka jedhulleen hedduutu jira. Akkasuma mataan dhukkubbiillee natti wayyaa jedhanii nama hedduutu natti deddeebi'a. Kuni waan hojii an guyyaa kiyyarraa hojjechaa jiru muuxannoo ni qaburraa isinii hime. Kanaaf isinillee yoo isinitti tolu ta'ee qibaatii isinii ta'ee dhadhaa waanuma ta'u wanta mataa keessan dibattan yoo argattan ta'e mataa keessan dibattanii kaataniiti yoo istiimii mataa uwwisu san hin qabnellee feestaaliidhaan martaniiti rifeensi keessan akka oowwu gootaniiti. Daqiiqaa 20-30 booda wayita firraa fuutan mataa keessan kana suuta harka keessan massaajii gootaniin jechuudha. Guyyaa rifeensa keessan massaajii gootan sammuun keessan raahaa argataa halkan san hirriba nagaa raftanii yoo duraan hirribi isin dhufuu dide isin rakkisellee jechuudha. Wanta qabatamaati dhugaadhaan itti fayyadama akkan isin hime kanatti itti fayyadama akka biraaf fayyadamtanii rifeensa keessan asuma fuutanii jiwu mataa keessatti gadi gootanii agafellee rifeensa ofirraan bubuqqisina ammoo seeran fayyadamaa isiniin jedha. Torbaan keessatti yeroo 2-3 akkasinitti toletti yeroo isinitti tole hundayyuu rifeensa keessayyuu akkasitti massaajii gootanii jettan qibaatii isiniif ta'u filattaniiti qibaatii san dibdaniiti rifeensa keessan suuta massaajii gootan dhukkubbii mataa yoo qabaattan ta'e sanirraa wayyeessaa sammuun keessarraa argata sammalillee rifeensi keessan dafee isiniif guddata hanga durii caalaa jechuudha. Kasinirraa bubuqqa'u yoo jiraatelleen suuta wanta guyyaa tokkoon wanta haaraa isin argisiisee rifeensi keessa yoo ka bubuqqa'u ta'ellee guyyaa tokkoon isinirraa dhaabbatu miti. Itti deddeebitanii torbaan keessa yeroo 3 akkas faa yoo gootan suutan seeliin dhiiga keessanii hin dalagaa hundeen rifeensa keessanii jajjabaataa deema. Rifeensi akka reefillee isiniin jedha akkuma biqiltuuti jalli isaa tolee jennaan wanti inni bubuqqa'uu fi wanti inni ciccituuf hin jiru jechuudha. Akkas gootanii jennaan rifeensi keessan hundeedhaa hin jajjabaataa akka hin ciccinne taasisa. Ammallee rifeensi keessanillee fayyummaa isaatiin jalaa yabbatee humna godhatee isinii biqila jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoon isiniif qopheesse kana fakkaata inshaallah. Yoo seera isaatiin itti fayyadamtanii jettan akka faayidaa bareedaa irraa argattan abdii qaba inshaallah. Kana fakkaataa yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Obboleewwan keessaniifillee share godhaadhaa irraa fayyadamanii yaada keessan karaa komentii jalaatiin naaf kaahaadha. Akkasuma gaafii yoo qabaattanillee karaa komentii jalaatiin naaf kaahaa dubbisee isiniif deebisa inshaallah. Kana fakkaataa aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti arraaf assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.